Hello, ladies and gentlemen, my men and women, boys and girls, lads and laddies, anybody who is gonna be watching this video right now. How are you guys doing? I hope everybody's doing great. Well, today we are gonna learn about scientific notation, significant figure, and the prefixes. So baga nagaan gara channel Afaan Oromoo Academy nagaan dhuftan namoonni channel kanaaf haaraa ta'an please channel kana subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan nuuf dhaqqabsiisaa. Akkasumas ammoo namoonni channel kanaaf maatii ta'an video kana maal gochuu akka qabdan isiniyyuu beektu. Kallattumaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti. Let's go. Scientific notation. In physics, scientific notation is a way of writing measured values that are too large or too small to be conveniently written as a decimal. Scientific notation yookaan ammoo scientific notation kan jennu fiiziksii keessatti measured value yookaan ammoo lakkoofsa baay'ee guddaa ta'e yookaan ammoo lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'e bifa decimaaliitiin daandii nuti yookaan ammoo karaan nuti barreessinu sun maal jedhama? Malli nuti barreessinu sun maal jedhama? Scientific notation jedhama jechuudha. This can be written more easily in scientific notation in the general form. So bifa kana ammoo bifa salphaatiin yeroo nuti barreessinu formula akkasii qaba jechuudha. D times 10 power of n jechuudha. D'n keenya 0dha haga 10 lakkoofsa bakka bu'uudha round yeroo goonu yeroo siksinu. Akkasumas ammoo n keenya integerii bakka bu'uudha jechuudha. Integerii bakka bu'aa jechuudha. Inni sun negative yookaan ammoo positive bakka bu'uus danda'a jechuudha. Where D is a decimal, a number between 0 to 10 that is rounded off to a few decimal places, and is known as the exponent and it's an integer. Argitani akkuma masini jedhe yeroo diin keenya rounded yeroo goonu 0dha haga 10 ta'eef akkasumas ammoo n keenya maal ta'uu danda'a? Integerii ta'uu danda'a jechuudha. Okay, if n is greater than 0, n keenya 0dha ol yeroo ta'e, it represents how many times the decimal place in D should be moved to the right. Yeroo n keenya greater than 0 yookaan ammoo 0 ol ta'u n keenya kana jechuun maal jechuudha? Bifa biraatiin positive yeroo ta'u jechuudha. So positive yeroo ta'u yeroo meeqa decimal place in D keenya gara harka mirgaatti moved ta'eera kan jedhu agarsiisa jechuudha. So inni ammoo lammataa if n is less than 0, n keenya ammoo 0dha gadi yeroo ta'u gama biraatiin maal jechuudha? Negative jechuudha. Then it is represented how many times the decimal place D should be moved to the left. Akkasumas ammoo yeroo kana n keenya 0dha gadi yeroo ta'u negative yeroo ta'u jechuudha. Yeroo meeqa decimal place in gatiin D kuni gara harka bitaatti yookaan ammoo gara left it moved ta'eera kan jedhu represent nu godha jechuudha. For example, fakkeenyaaf more akkasiin ifa ta'u fakkeenya iddoo kana jiru kanaan haalaalluti. Fakkeenyaaf lakkoofsi iddoo kana jira. Lakkoofsa iddoo kana jiru kana yoo ilaaltan 3.24 times 10 power of 3. Ergasii maal gootu jalqaba n kana ilaaltu jechuudha. N amma iddoo kana maalidha? Integeriidha. Integeriin keenya kun meeqarraa oli? N is greater than 0 malee less than 0. Greater than 0dha amma. Positive waan ta'eef greater than 0 jechuun gama biraatiin positiveidha jechuudha isiniin jedheera. Positiveidha. Kanaafuu maal goona yeroo kana ta'e gara right itti deemnaa jechuudha. Gara maaliitti? Gara right itti move goonaa jechuudha. Gara harka mirgaatti deemnaa jechuudha. Kanaafuu maal goona? Yeroo sadi gara harka mirgaatti deemna. Tokko, lama, sadi deemnaa jechuudha. Kanaafuu sadi yeroo deemnu iddoo kana amma lakkoofsi hin jira. Tuqaan keenya iddoo kanarra. Iddoo kana lakkoofsi hin jiru. Maal goonaa yeroo kana? Lakkoofsi iddoo hin jire kana maal goonaa? 0 bakka buusnaa jechuudha. Kanaafuu 3240 jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Argitanii bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Yeroo maal ta'e? Yeroo n keenya greater than 0 ta'e jechuudha. Yeroo ammoo n keenya less than 0 ta'e, fakkeenyaaf n keenya less than 0 ta'e yoo jennu kun isa kana fakkeenyaaf lakkoofsa kana yeroo bifa kanaan nuuf kenname maal goonaa? 3.24 times 10 power of negative 3 bifa kanaan nuuf kennameera jechuudha. Maal goonaa? Gama bifa salphaa ta'een yeroo kanarraa maal gootu?
yeroo sadi inni keenya laalla jalqaba. Inni keenya yeroo laallu inni keenya maalidha? Leesaan zeeroodha. Kana jechuun maal jechuudha? Negeetiividha. Gara maalitti deemna? Gara leftiitti deemnaa jechuudha. Gara leftiitti deemnaa jechuudha gabaabumatti. Inni keenya maalidha? Inni irra negeetiividha jenneera. Kanaafuu yeroo sadi kana laallee sadi deemnaa jechuudha. Tokko, lama, sadi. Kanaafuu dhunnee jechuudha. Tuqaan keenya eessara? Iddoo kana jira jechuudha. So iddoo duwwaa kana maal galchina? Zeeroodha. Lakkoofsi ammoo tuqaan alaruun bifa kanaan barreeffamu waan hin jirree fi 24 hin jirreef maal goona? Zeeroo iddoo kana duratti daballaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi keenya karaa salphaan bifa kanaan dhufuu danda'a jechuudha. Bifa kanaan dhufuu danda'a. So karaa biraatiin ammas isinitti himu. Karaa biraatiin bifi salphaan kamii? Fakkeenyaaf lakkoofsuma hangafa isiniin jedhe kana 3.24 times 10 power of 3 kana karaa biraatiin akkamii hojjannaa? Yeroo lakkoofsi keenya kun gara harka mirgaatti yeroo deemnu yookaan ammoo asii gara harka mirgaatti yeroo deemnu asirraa tokko hir'isna. Paawuritti iddoo kana jirtu kanarraa tokko hir'isaa deemna jechuudha. Kun karaa filannoo isa lammaffaa isinitti maaraa jechuudha. So maal gootu fakkeenyaaf amma isa kanarraa meeqa deemtu? Yeroo sadi deemtu jechuudha. Gabaabumatti lakkoofsa iddoo kana kenname kanarraa yeroo meeqa deemtu? Yeroo sadi deemtu jechuudha. 10 power of 3 akkasii isa kana yeroo kenname akkasii deemtu jechuudha. So tokko, lama, sadi. Kanaafuu yeroo sadi deemtanii asirraa meeqa hir'istu? Sadi hir'istu jechuudha gabaabumatti. Sadi yeroo hir'istan kun meeqa ta'a? Zeeroo ta'a. Fakkeenyaaf iddoo kana immoo lakkoofsi bifa kanaan kennamu jiru waan ta'eef meeqa barreeffanna jenneera? Zeeroo barreeffanna. Tuqaan keenya jira waan ta'eef. Kanaafuu 324 zeeroo jennaa jechuudha bifa salphaadhaan. Inni lammataa immoo lakkoofsa bifa negeetiiviitiin kenname kana barreessuu fi 24 times 10 power of negative 3 katee kana maal gootu? Negative 3 katee kana maal gootu? Akkuma hangafa isiniin jedhe isa kanatti yeroo harka gara harka bitaatti deemnu ammoo yeroo as gula deemnu meeqa daballaa? Isa kanatti paawuritti tanatti haga itti daballe san haga deemne san daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf 1 2 3 meeqa deemneera? Sadi deemneera. Iddoo kana sadi dabala. Sadi yeroo dabaltan meeqa ta'a? Zeeroo ta'a jechuudha kun. Kanaafuu tuqaan iddoo kana jira 0 0 3 2 4. Kanaafuu bifa kanaan lakkoofsi barreeffamu waan ta'eef zeeroo dura keenya argitanii is the same as. Kanaafuu bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Isuma kana ammoo gama biraatiin isuma kanatti deebisaa nuun jedhuu danda'a jechuudha. Isa kana deebisaa gaafa nuun jedhan maal goona? Iddoo kanarraa dhufnee tuqaa kana as deebinya jechuudha. Tokko, lama, sadi. Kanaafuu meeqa deemneerraa jechuudha? Sadi deemneerraa jechuudha. Fakkeenyaaf kanaafuu 3 point tuqaan keenya iddoo kana jirti. 3.24 times 10 power of jennee meeqa deemne? Sadi deemnee jechuudha. Keenya eessa gula garagaleera lakkoofsichi as gula. Kanaafuu negative 3 jennaa jechuudha bifa salphaadhaan. So bifa salphaadhaan akkasitti hojjechuu dandeenya. Inni biraa ammoo exercise iddoo kana jira. Exercise write lakkoofsi iddoo kana kenname kana in the significance notation to 3 decimal places. So lakkoofsi kun bifa kanaan nuuf kennameera jechuudha. 0.12345 12345 1 2 1 2 5 6. Kanaafuu maal goota? Yeroo bifa kanaan isiniif kenname maal gootu? Jalqaba tuqaa kana as gula deemsistuu jechuudha. 1 2 3 4 5 6. Isa kana lakkoofsa haga dhufe sababni isaa diin keenya meeqa haga meeqa tenneera? Diin keenya 0dha haga 10 ta'uu qaba waan jenneefi bifa kanaan 6 barreessinaa jechuudha. Raawundi goona. Kanaafuu erga meeqa dhufneerra ama 6 dhufneerra jechuudha. Kanaafuu jalqaba lakkoofsicha amma deemne kana qofa fudhannee 2 5 6 jennee times 10 power of lakkoofsi kun eessa gula jira? Gara bitaatti jira. Kanaafuu gara bitaatti jira waan ta'eef maal goona? 10 power of negative 6. Meeqa deemne? 6 deemne waan ta'eef 1 2 3 4 5 6 waan deemneefi bifa kanaan barreessuu ni dandeenya jechuudha. So bifa kanaan barreessinaa jechuudha. So how many significant figure are in? Lakkoofsi kana nuu kenneera. Waa'ee significant figure ammoo fuula itti aanutti ilaallee kana deebinee hojjannaa jechuudha gaaffii kana. Significant figures. In a number, each non-zero digit is a significant figure. Lakkoofsa keessatti lakkoofsi zeeroorraa
adda ta'e yookaan ammoo zeeroo irraa walaba ta'e kamiyyuu maal jedhama? Significant figure jedhama jechuudha. Zeros are only counted if they are between two non-zero digits or at the end of the decimal part. Kanaafuu zeeroon kan lakkoofamtu yoo maal ta'e qofa lakkoofsa non-zero digitii lama gidduutti yoo argamtee fi yoo ammoo xumura tuqaatiin booda argamte qofa lakkoofamtii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gabaabumatti fakkeenyaaf zeeroon kan lakkoofamtu fakkeenyaaf ama yoo two non-zero digitii gidduu yoo argamte jechuun kana jechuudha. Yoo kana qofa lakkoofamti. Inni kun fakkeenyaaf tokko lama sadi. Significant figure meeqa qaba? Sadi qaba jennaa jechuudha. Zeeroonis ni lakkoofamti jechuudha. Ammas ammoo yeroo maal ta'e lakkoofamti? Yoo fakkeenyaaf bifa kanaan barreeffamte tuqaan boodas yoo tokko jiraatte ni lakkoofamti jechuudha. Kanaafuu significant figure kun meeqa qaba jenna? Tokko lama sadi afur shan. Significant figure shani qaba jennaa jechuudha. Shan qaba jenna. For example, fakkeenyaaf the number 2000 has one significant figure. Lakkoofsi fakkeenyaaf 2000 kunis amma meeqa? 2000 jechuudha. Garuu tuqaan booda zeeroon tokko jirti. Kanaafuu lakkoofsi 2000 kuni meeqa qaba? Significant figure tokko qofa qabaa nuun jedha. Maaliif? Sababni isaa zeeroon kan lakkoofamuu dandeettu yoo lakkoofsa non-zero ta'e lama gidduutti yoo argamtee fi yoo tuqaan boodatti argamte qofa lakkoofamti waan ta'eef inni kun amma 2000 kuni significant figure tokko qofa qabaa jennaa jechuudha. Kun zeeroon sadiintu maal ta'eeti hin baddii jechuudha. Kana significant figure tokko qofa qabdi. Innis meeqa? Lama jechuudha. But garuu yoo amma bifa amma hin jedhe kanaan yoo barreeffamte meeqa qabdi? Significant figure shan qabdi jennaa jechuudha. Okay, you estimate a number like this by removing significant figure from the number starting from the right until you have the desired number of significant figures rounding as you go. Fakkeenyaaf gaafatamuu hin dandeenya jechuudha. Akkamitti gaafatamuu hin dandeenya yoo jennu fakkeenyaaf amma lakkoofsi iddoo kanatti argamu kun significant figure meeqa qaba? 1 2 3 4. Significant figure afur qaba jechuudha. Significant figure afur qaba. But garuu if you wish to write it to three significant figure. Fakkeenyaaf isa kana gara three significant figureetti barreessuu yoo barbaadde maal gootaadha? Maal goona? Isa kana gara three significant figureetti yeroo barreessuu barbaanne isuma kana dhufnee lakkoofnaa jechuudha. Tokko lama sadi gara three significant'itti miti. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana gara three significant figureetti deebisaarraa jechuudha. So kanaafuu haga iddoo kana dhufnee ilaalla. Tokko lama sadi significant figure haga iddoo kana dhufneen booda maal goona? Digitii itti aanu kana ilaallaa jechuudha. Digitii itti aanu kuni greater than or equal to 5. Greater than or equal to 5 yoo ta'e lakkoofsa itti aanu kana shanii ol yookaan ammoo walqixa shaniitii fi shanii ol yoo ta'e lakkoofsi iddoo kanatti argamu kuni isa itti aanu kana tokko dabalee ofii isaa zeeroo taasisaa jechuudha. Yoo ammoo lakkoofsi iddoo kana jiru kun less than 5 yoo ta'e sirumaa akkuma jiruun isa as gulatti argamu kana qofa fudhannee isa dhiisuu hin dandeenya jechuudha. Garuu amma maalidha akka isaan dhiisne? Lakkoofsi iddoo kanatti argamu kun shanii olii jechuudha. Shanii ol torba shanii ol waan ta'eef maal goona? 6.8 jennee ofii isaa balleessee tokko asitti dabalaa maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan gara three significant figureetti maal goone jechuudha? Deebisnee jechuudha. Jalqaba meeqa ture? 1 2 3 4 4 1 2 3 4 significant figure afur ture gara significant figure sadiitti deebisne jennaa jechuudha. Gabaabumatti argitanii akkasiin deebisnaa jechuudha. So inni biraa adding and subtracting experimentally measured value of two different significant figure or digits needs to remember the following rule. Yoo fakkeenyaaf lakkoofsa yookaan ammoo garaa significant figure garaa lama yoo walitti edaa'uu fi yoo walirraa hir'isuu barbaadde dirqama seera iddoo kana gadi jiru kana maal gochuu qabda? Beekuu qabda jechuudha. Maalidha seerichis? When two experimentally measured numbers are added or subtracted, the number of significant figure or digit should be equal to the smallest number of decimal places of any term in the sum or difference. Maal jedha? Lakkoofsa
lama yookaan ammoo yoo walitti eda'uu barbaadde significant figure yoo walirraa hir'isuus barbaadde maal gochuu qabda? Gatiin ati yookaan ammoo dhumarra argattu sun yookaan ammoo gatiin argattu suni lakkoofsa significant figure xiqqaa qabu yookaan ammoo tuqaan booda significant figure lakkoofsa xiqqaa qabu wajjin wal qixa ta'uu qabaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudhaan? For example, fakkeenyaaf while adding two measured values, fakkeenyaaf lakkoofsa kana lamaanii walitti taa'ee ilaalluti. Fakkeenya more akka clear isiniif ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana lamaan yoo walitti idaane 9.65 plus 8.4. So lakkoofsa kana yoo walitti idaane bu'aan nuti argannu 8.05 dha jechuudha. 18.05 argannaa jechuudha. Kanaafuu amma lakkoofsa amma iddoo kanatti argamu kun yoo ideenes yoo hir'isnes maal jedheera amma gatiin dhumarra nuti argannu tuqaan booda desimaalii jiru sanii fi tuqaan booda gatiin nuti argannu tuqaan booda desimaalii jiru kan jiru san xiqqaa kan ta'e wajjin wal qixa ta'uu qabaa jedha. Fakkeenyaaf isa kana lakkoofna dhufne 1 2 3 kun significant figure meeqa qaba? 3 qaba. Tuqaan booda meeqa qaba? 2 qaba. Tuqaan booda 2 qabaa jechuudha. Kan tuqaan boodaati amma kan nuti barbaannu. Akkasumas ammoo dhufnee ilaalla. Kun meeqa qaba? Significant figure 2 qaba. Tuqaan booda meeqa qaba? 1 qaba. Kanaafuu tokkotu guddaadha moo 2? 2 guddaadha. Kanaafuu xiqqaa kan ta'e kami? Tokko jechuudha. Kanaafuu ida'amni nuti dhumarra argannu gatii isa kanaa wajjin wal qixa ta'uu qabaa jechuudha. Tuqaan booda dijiitii tokko qofatu jiraachuu qabaa jechuudha gabaabumatti. Maal goonaa erga wali edeeneeti lakkoofsa kana amma gara haga iddoo kanaatti tuqaan booda dijiitii meeqatu jira inneerra tokko qofatu jiraachuu qaba. Kanaafuu maal goonaa dhufnee iddoo kana ilaalla. Ergasii lakkoofsi iddoo kanatti argamu kuni 5 wajjin wal qixa yookaan ammoo 5 ol yoo ta'e lakkoofsa itti aanu kanatti tokko dabalee ofiisaa balleessaa jenneera. Yoo ammoo 5 gad ta'e akkuma saniin barreessinaa jechuudha, hidhiisnaa jechuudha. Haga nuun jedhame san qofa fudhannee kana hafee ni dhiisnaa jechuudha. Kanaafuu kun amma meeqa? 5 wajjin wal qixa. Kanaafuu maal goona? 18 point tokko asit dabalee ofiisaa balleessa waan ta'eef bifa kanaan hojjachuu dandeenyaa jechuudha. So isa kana describe gochuu barbaadeeti jechuudha. Inni kun seera kun maalidha? Yeroo eda'uu keessatti dirqama lakkoofsi nuti argannu gatiin nuti dhumarra lakkoofsa lamaansa walitti edeenee argannu kan decimal pointiin isaa xiqqaa ta'e wajjin wal qixa ta'uu qabaa jechuudha. So amma calculating isa kana arganna turre garuu isa kana jechuudha. Inni sirriin kun maalidha? It's not correct, sirrii miti jechuudha. Amma gara significant figureetiin yoo barreessinu jechuudha. Okay. Multiplying or dividing experimentally measured values of two different significant figures to digit is based on the following rule. Yeroo ammoo baay'isnuu fi akkasumas yeroo qoonnu lakkoofsa significant figure lama garaa yeroo maal goonu yeroo baay'isnuuf yeroo qoonnu dirqama ruulii asii gaditti seera asii gadi jiru kana beekuu qabnaa jechuudha. Kan hangafaa wajjin baay'ee walirraa adda waan ta'e qabu waluma fakkaata. So let me say it. Okay, when two experimentally measured numbers are multiplied or divided, the number of significant digits in the final answer is the same as the number of significant figure in the quantity having the smallest number of significant figure. Asirratti ammoo maal jedha? Gatiin nuti dhumarra argannu gatiin nuti yeroo lakkoofsa significant figure garaa lama yeroo walitti ida'uuf yoo walitti baay'isnuuf yeroo qoonnu dhumarra gatiin nuti value nuti argannu gatii smallest yookaan ammoo lakkoofsa smallest yookaan ammoo final deebiin nuti dhumarra argannu final answering keenya meeqa ta'uu qaba? Smallest number significant figure qabu wajjin wal qixa ta'uu qabaa jechuudha. Yookaan ammoo the same ta'uu qabaa jedha.
Fakkeenya for example while multiplying two measured fakkeenyaaf lakkoofsa kana lamaan yoo walitti baay'isnee deebii nuti dhumarra argannu isa kana jechuudha. Deebiin nuti dhumarra argannu isa kana. Isa kana ta'uu fi maal goona lakkoofsota iddoo kana argamu kana lakkoofna 1 2 3. Kanaafuu meeqa jenna jechuudha? 1 2 3 jechuudha. 1 2 3 kun meeqa? 1 2 3 4 kun 4. Kanaafuu amma dirqama erga walitti baay'isneeti xumurarra gatiin nuti argannu meeqa ta'uu qaba? Xumurarra gatiin nuti argannu isa kana yookaan ammoo significant figure 3 ka qabu ta'uu qaba jechuudha. Maal keessatti baay'isuuf qooduu keessatti 3 ka ta'uu qaba. Kan isa xiqqaa ta'uu qaba nuun jedha waan ta'eef. Maal jedha iddoo kanatti smallest number of significant figure ta'uu qaba jechuudha. Yookaan ammoo dhumarra final answeriin deebiin nuti dhumarra argannu sun yeroo walitti baay'isnu amma akkas argannaa jechuudha. So isa kana arganna calculatoriidhaan yeroo hojjannu. Kanaafuu meeqa deebisuu kan? Kana deebisuu kan. Kun meeqa qabanni? Significant figure 3 qaba. So haga iddoo kanaatti dhufnee ilaallaa jechuudha. 1 2 3. Okay, amma maal goon? 3 kana qofa akkas qofa 17 tuqaa 7 qofa jennee fudhannaa? Hin fudhannu. Maal goon? Dijiitii itti aanu laal. Dijiitii itti aanu meeqa ol yeroo ta'e 5 wajjin wal qixaa fi yoo 5 ol ta'e kan itti aanu kana tokko dabalee ofiisaa maal godha jenneera? Ofiisaan balleessaa jenneera. Kanaafuu kun meeqa? 5. Kanaafuu meeqa si dabala? 7 tokko dabalee ofiisaa balleessaa jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'e? 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu significant figuriin isaanii meeqa wal fakkaata moo hin fakkaanne? 1 2 3. Kunis meeqa? 1 2 3. Kanaafuu kana fakkaachuu qabaa jechuudha. Yeroo kanii da'uu ta'u tuqaan booda kan jiru laallaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma tuqaan booda kan jiru laallaa jechuudha. Tuqaan booda kan jiru yoo fakkeenyaaf inni kun amma tuqaan booda meeqatu jira? 1 2 3. Kunoo 1 2 kan isa xiqqaa kanaa wajjin wal fakkeessinaa jechuudha. Da'uu fi maalii keessatti? Dhidhisuu keessatti. Baay'isuuf qooduu keessatti ammoo significant figure isuma san kan isa xiqqaa wajjin wal fakkaachuu qabaa jechuudha. Gatiin riizaaltiin nuti dhumarra argannu isa wajjin wal fakkaachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu amma kan nuti amma arganne sun meeqa? Kana wajjin wal qixa ta'uu qabaa jechuudha. So gaaffii hangafaa dhumarra erga hojjannee xumurreen booda hojjanna jenneera darbine jirti. How many significant figure are 7,700 kana 800 kana keessa jiru 7,800 kana significant figuriin isaa meeqa? Significant figure jechuu fi dirqama maal jechuu qabna inni hangafa? Lakkoofsi amma kana 1 2 3 4 jenna? No. Maaliif? Zeeroon yoo maaliif maal ta'e gidduu qofa lakkoofamti jenneera. Zeeroon zeeroo dijiitii 2 gidduu yoo galtee fi akkasumas ammoo xumurarra yoo maal ta'e lakkoofsa wayiitiin fakkeenyaaf yoo deemtee tuqaan booda jiraatte ni lakkoofamti jenneera. Kanaafuu kun amma bifa kanaan waan hin barreeffaminii fi meeqa significant figure meeqa qaba jenna? 2 qabaa jennaa jechuudha. Hagas qofa fudhanna. Fakkeenyaaf amma utuu bifa kanaan barreeffameeraa ta'e meeqa significant figure meeqa qaba? 1 2 3 4 5 significant figure tuqaan iddoo kana yoo raate 5 qabaa jennaa jechuudha. Sorry significant figure 5 qabaa jennaa jechuudha bifa amman barreesse yoo barreeffame. Yoo garuu bifa kanaan barreeffame significant figure 2 qofa qabaa jechuudha. Innis meeqaaf meeqa? 7 8 jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi value the same dha. Amma 7,800 kunis meeqa? 7,800 jechuudha. Garuu asitti significant figure bira yeroo dhufnu garaagarummaa qabaa jechuudha. Kun significant figure 2 qabaa, kun significant figure 5 qabaa jennaa jechuudha. So kana fakkaata. So exercise itti aanu 2.4 ni write the number for each expression which appropriate a number of significant figure. So amma isa kana maal goona? Gara significant figure itti deebisnaa jechuudha. Gara significant figure itti deebisnaa jechuudha. So maal goona? Isa kana calculatorii fayyadamtanii hojjechuu hin dandeessu. Maal goona? Fakkeenyaaf isa kana lamaan yeroo walitti hidheenu 28.811 dha jechuudha. Kanaafuu 28.811 eda'uu keessa maal gochuu qabna jenne? Eda'uu keessatti lakkoofsi nuti lamaan walii hidheenu suni
tuqaan booda desimaalin tuqaan booda jiru suni kan isa xiqqaa ta'e fudhannaa inni amma kun meeqa qaba? Tuqaan booda 1 2 3 kunoo tokko. Kanaafuu kan tokko wajjin wal qixa fakkeessuu qabna jechuudha. Kanaafuu kana maal goona? 28.8 qofa jennaa jechuudha. Kanaafuu tokkoo fi tokko lakkoofsa itti aanu ilaalla turre lakkoofsa itti aanu ilaalluudhaaf lakkoofsi itti aanu meeqa? Tokko. Kanaafuu 5 gadi waan ta'eef ni dhiisnaa jechuudha. Gabaabumatti akka kanaan fudhannaa jechuudha. So ka itti aanu biraa dhufnuti. Ka itti aanu kana bira yoo dhufnu inni kun meeqa? Hirdhisuudha. So yeroo isa hirdhisnu walirraa hir'isa. Kalkuleetarii fayyadamtanii hir'isuu dandeessu. 2.559 dhufaa jechuudha. 2.559 dhufaa jechuudha. So isa kana akkuma eda'uu fi dhidhisuu keessatti amala wal fakkaataa qabu. Isaan lamaanuu maal goona? Kan isa xiqqaa qabu tuqaan booda laallee kan isa xiqqaa qabu wajjin wal qixa ta'uu qaba riizaaltiin keenya. Dijiitii tuqaan booda jiru wajjin wal qixa ta'uu qaba. Kanaafuu 1 2 3 as meeqa? 2. Kanaafuu dijiitiin tuqaan booda 2 qofa ta'uu qaba jechuudha kan jiraachuu qabu. Kanaafuu 2.5 kanaafuu 5 dha. 5 jechuun dura amma gaddoo kanaa qofa fudhanna turre kun meeqa? Lakkoofsi kun 5 oli yookaan ammoo 5 wajjin wal qixa yookaan ammoo 5 oli yoo ta'e maal ta'uu qaba? Isa itti aanutti tokko dabalee ofiisaa balleessaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa asii oli jiru kun meeqa? 5 ol waan ta'eef tokko asitti dabalaa. Kanaafuu 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu ammoo hiruudha. Hiruuf baay'isuu keessatti amala akkamii akka qabu laalleerra. Hiruu keessatti lakkoofsa kana lamaan amma yoo hirruu meeqa dhufa? 11.596 dhufaa jechuudha. Kanaafuu amma nuti maal lakkoofnaa? Significant figure lakkoofnaa jechuudha. 1 2 3 4. Significant figure meeqa qaba? 4 qaba. Kunoo 1 2 3. Kanaafuu significant figure 3 qofatti deebisuu qabnaa jechuudha dirqama lakkoofsa kana. Significant figure 3tti deebisuu qabnaa jechuudha. Amala qooduu fi baay'isuu keessatti significant figure isaanii lakkoofnaa. Eda'uu fi dhidhisuu keessatti ammoo tuqaan booda kan jiran lakkoofne dhumarra gatii isaanii san wajjin wal fakkeessuu qabnaa jechuudha. Kanaan booda kan amma significant figure 3tti deebisuu qabna. Kanaafuu 1 point. Kanaafuu haga iddoo kanaatiif 5 jennee sagaleen dhiisna. Waaw. Kanaafuu sagalee meeqa ol? 5 ol waan ta'eef tokko asitti dabalee ofiisaa balleessaa jechuudha. 6 ta'ee ofiisaa balleessaa jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Inni itti aanu ammoo 2 isa kana lamaan yeroo baay'isinu meeqa dhufa? Okay, 5.2 10. Okay, 11.9427 akkas dhufaa jechuudha. So amma baay'isuu keessallee maal goona? Baay'isuu keessatti maal gochuu qabna? Dirqama significant figure isaanii laallee fudhachuu qabna. Significant figure amma iddoo kana jiru meeqa ta'uu qaba? Dirqama 2 qofa ta'uu qaba. Significant figure iddoo kana meeqa? 1 2. Xiqqaan meeqa? 2. Ka xiqqaa wajjin wal qixa ta'uu qaba. Kun meeqa? 1 2 3 4. 4 kun 2 wajjin wal qixa ta'uu qaba. Dirqama lakkoofsi iddoo kana jiru kun. Kanaafuu maal goona? Iddoo kana dhufnee ilaallaa jechuudha. Iddoo kana dhufnee yeroo ilaallu kun sagalii 5 ol waan ta'eef maal godha? Tokko asitti dabalee ofiisaa balleessa. Kanaafuu 10 fi 2 ta'a jechuudha. Kanaan booda warroottaan kun maal ta'a? Ni badu jechuudha. So kana prefixes pre jechuudha kuni dura jechuudha. Dura akka jechuuti. Prefix and suffix dha baratanii tan jedhee yaada. Ingiliffa keessatti pre jechuun kan duraa jechuudha. So in the previous section you have learned different basic units. Kutaa darbe keessatti waa'ee basic unity baranneerra. So baratteettadha. So yes, laalleerra. When a numerical unit is either very small or very large, the unit used to define its size may be modified by using a prefix. Kanaafuu yoo lakkoofsi akka malee yookaan ammoo xiqqaa baay'ee xiqqaa yoo ta'ee fi baay'ee guddaa yoo ta'e maal fayyadamuu hin dandeenya? Prefixii fayyadamuun ibsuu hin dandeenya jechuudha. So a prefix is an important aspect of dealing with units. So prefixin akka malee barbaachisaadha jechuudha. Aspect gochuuf unity wajjin jechuudha. Prefixes are words. Prefixin are words or letters written in front that change its meaning. So
Prefixini wordidha yookaan jecha yookaan ammoo qubeedha. Letters maal gochuun fuuldura jecha tokko duratti barreeffamuuni hiikaa wanta sanaa kan jijjiirtudha jechuudha. Prefixidha kan jennu kun hiikaa wanta sanaa kallattumaan dura wanta jecha san dura seenuudhaan hiikaa wanta sanii jijjiiruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf list a large set of this prefix in table kana 2.2 irratti ibsameera ni ilaalla. Fakkeenyaaf kiiloo. Fakkeenyaaf amma jechi kiiloo jedhu iddoo kana maalidha? Prefixidha jechuudha. Kilogram. Kiiloon prefixidha. So fakkeenyaaf is simply example 1 kilograamiin 1 kilograamiin meeqa? 1,000 giraama jechuudha. 1,000 giraama. 1,000 giraama. Kanaafuu 1,000 jechuun ammoo maal bakka bu'aa jechuudha? Kiiloo bakka bu'aa jechuudha. Kiiloo. Kanaafuu qubee kanaan bakka bu'aa jechuudha. Argitanii kilogram. Prefixii jechuun akkuma asitti jenne words or letters written in front that change the meaning jenneera. Jecha tokko dura barreeffamudha yookaan prefixii jechuun qubee ta'uu danda'a. Jecha ta'uu danda'a. Jecha tokko wordii tokko dura galuudhaan hiikaa wanta sanii kallattumaan kan jijjiirudha jechuudha. Gabaabumatti. Fakkeenyaaf kanaafuu amma isa kana akkam goonee barreessuu dandeenya? 1 kilogram is 1,000 gram kan jedhu kana 1 kilogram times 10 power of 3. Kiiloo jechuun 10 power of 3 jechuudha. 1,000 miti. 10 power of 2 meeqa? 100 jechuudha. 10 power of 3 jechuun 1,000 jechuudha. So 10 yeroo 3 jechuudha. Kanaafuu 10 power of 3 kiiloo jechuudha. Kanaafuu kiiloo kan jedhu kun maalidha? Prefixii bakka bu'aa jechuudha. Okay, let me say figure table 2.2 irra kan jiru haa ilaallu. So prefixii warroottan jedhaman warroottan kana hanga 12tti jiru. Akkasumas simboolii isaaniiti lakkoofsi 0 meeqa qabaniif dura multiplier isaaniiti akkasumas immoo exponent isaaniiti jechuudha. So isa kana bakka lamatti qoodaa qabadha akkasiin mijatuuf iddoo kanarraa kaasaati bakka lamatti qoodaa qabadha. Maaliif isiniin jedhe inni orgulaa kuni it's positive. Positive. Inni gadgulaa kun maalidha? Negativeidha jechuudha. Kanaafuu orgula yeroo deemtan maal jettu? Dekkaa hektoo kiiloo miigaa giigaa teeraa jettu jechuudha. Gadgulaa immoo desii sentii miilii maayikiroo piikoo naanoo piikoo. Sorry, desii sentii miilii maayikiroo naanoo piikoo. So simboolii isaaniilee dirqama beekuu qabdi. Simboolii isaanii meegaa ol maalidha? Kaapitaalidha jechuudha. Achi gadammoo maalidha? Ismoolidha jechuudha. So argitanii isaan kana lamaan adda baasuu qabdu. Argasii booda paaworii meeqa qabu kan jedhu dirqama beekuu qabdu. Dekkaan paaworii isaa tokko, hektoon 2, kiiloon 3, meegaan 6, giigaan 9 akkasumas immoo teeraan 12 jechuudha. Gadgulaa immoo yeroo dhuftan 10 power of negative 1 yeroo ta'e deesiidha. 10 power of negative 2 sentiidha. 10 power of negative 3 miilidha. 10 power of negative 6 micro. Argitanii simboolii isaa akka jiru. Simboolii isaa jalqaba fudhatu garuu simbooliin micro adda jechuudha isaarraa. Akkasumas immoo naanoon 10 power of minus 9 dha. Akkasumas immoo 10 power of minus 12 jira. Piikoo jennaa jechuudha. So isa kana addaan baastanii dirqama beekuu qabdu jechuudha. Sababni isaa keemistirii keessatti baay'inaan ni fayyadamna waan ta'eef fiiziksii keessatti keemistirii keessatti lakkoofsi bifa garaa garaatiin kennamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma 5 times 10 power of 9 10 power of minus 9 meetir jedhamee yoo isinii kenname bifa kanaan kennamuu danda'a. Ammas deebi'ee 5 times 10 sorry 5 times so 5 times jedhame 5 times yookaan ammoo dootii qofa kennee maal godhuu danda'anii naanoo meetir jechuu danda'anii jechuudha. Naanoo amma maan bakka buute jechuudha. 10 power of 9 bakka buute jechuudha. 10 power of minus 9 bakka buute waan ta'eef dirqama wanta kana sirriitti hubachuuf yaala. So gabaabumatti prefix is a letter or a syllable which is written directly before a unit name with no space. Akkuma amma jenne jechuudha. Akkuma amma jenne maalidha? Prefix jechuuni yookaan wordidha, syllableidha. Directly maal dura barreeffama? Before unity tokko dura barreeffama. Unity tokkoon dura barreeffamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma amma isiniin jedhe
5 naanomeetira isiniin jedhee ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma inni kun maalidha? Prefixidha jechuudha. Kun maalidha? Unitidha. Meetirii unitidha. Meetiriin kun maalidha? Unitidha. Meetiriin unitidha. Garuu inni kun maalidha? Prefixidha jechuudha. Isa kanaan prefixii jenna. Kanaafuu prefixiin unitiin dura dhufuun kan barreeffamudha jechuudha. Kan barreeffamudha. So isa ibsuudhaaf inni jalqaba. Okay, scientific notation isa silaalleera. A system in which number are expressed a product is consisting of number between 1 and 10 multiplied by an appropriate power of 10 jenne laalleera. And a number each non-zero digit is significant figure jenneera jechuudha. Lakkoofsa 0 irraa adda ta'e kamiyyuu maal jenna? Significant figure dha jenna jechuudha.